Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa mee hundi keessanuu qalbiidhaan viidiyoo kana naadhaaf dhaggeeffadhaatii waliifillee naa daddabarsaa. Wanti har'a irraa dubbachuu dhufe waan baay'ee tokko hunda keessanuu iyyuu hamma ta'e of yaadachiisas garaallee isin nyaatadhe tanii yaada. Du'a obboleettii keenyaa Dubaayitti dheengadda duutee biyya galche siyaamee mucaa ilaa'u sana gaafa laalu dheengadda fayyaa feesbuukii irratti kolfitee taphattee akkuma keessanii har'a warra na daawwatu kana kolfitanii taphattanii waan barbaadan gochuu dandeessu. Garuu dhumti kan keenya eessa jennee qaata yaadachuudhiif shamarran keessattuu warri mana arabaa keessa dalagdan warri waan isin mudatu hin beekne qalbiin keessan takkatuu miidhamuu danda'u sababa adda addaatiin aarii adda addaa irraatiin haa ta'u waa of miidhuudhaaf jarjartanu du'a obboleettii keenyaa kana gaafan gadi fageessee ilaalu baay'ee tokko qalbii koo na cabse. Kaayyoo qabdi intalli kun yookiin akkuma isin har'a warri as jala koomintii jala jirtan fayyaa qabdanu mee alhamdulillaahidha. Hundi keenyaayyuu har'a gaafa fayyaa qabnu gaafa gammachuu qabnu waan barbaade gochuu dandeenya. Dheengadda fayyaatu feesbuukii irra nu wajjiniin taphataa turte akkuma keessan kana tiiktookii irrattis feesbuukii irrattis waan barbaadde taphataa turte waan itti dhufu kana hin yaadne hin. Rabbiin kan jannata haa godhu. Dheengadda garuu Dubaayin keessatti duutee argamtee jedhame nus sagalee taanee haala danda'amuun akkasiin biyya galtee maatii biratti awwaalamtu gooneerraa kun haadhaaf hammam akka ulfaataa ta'e haati sagalee dhaga'uudhaaf dharraatu gaafa mucaan sii danaazaan hidhamee bakka sadii hidhamee dhaquuf maaltu itti dhaga'ama laata? Isin yoo bor maalirratti isin eeggata yaadaa jirtu? Kullu nafsin zaa'iqatul mawti jecha jedhu dhugoomsaa fudha. Hundi namaadhaa du'uudhaaf ta'a. Kanaafuu wanti an yeroo tokko tokko taa'ee yaadu jecha an shamarran biyya arabaa shaamaadha jecha jedhu sana intalli kun haa xiqqaatu waggaa 2-3 haa ta'u Dubaayin keessa jiraattee maatiidhaaf jiraatteetti hanga ta'e maatii gargaarteetti garuu rimee ijoollummaa kanaan aarii hin taane keessa galuudhaan akka jedhamu yoo ta'e aariidhaan of ajjeefse jedhamaa jira. Wanti kun yookiin dhiira tokkotu jaalala qabsiisee yookiin immoo miidhee waa tokko miidhamuu dandeessa. Isiitu beeti waan ittiin of miiteef kan otuu ofiisiitii hin jiraatin maatiidhaaf jiraattee biyyaaf jiraattee kaatee gaafatiin duutu dhugumaan shamarran biyya arabaa shaamaadha jechuu jedhu sana na dhugoomsisiise. Isin hanga gaafa rabbiin fayyaasanii kenneetti rabbii keessan hin dagatinaayyuu akkamuu ta'e waan isinitti dhuftu hin beekanu yoo adagaadhaan duutanis yoo maaliin duutanis har'a harmee keessanii dawwalaa haasofsiisaa gaafa fayyaa qabdan kan harmeen keessan sagalee keessan dharraati. Yoo isin har'a waa taatan gaafa du'aan keessan naquuf maaltu akka itti dhagahamu ofumaa keessaniif xiinxalaa jechuu kooti. An achirrattiin shamarran biyya arabaa garaa kan koo baay'ee tokko na raasanii waa'ee du'a obboleettii keenya siyaamee dheengada Dubaayitti duutee janaazaansi kan guyyaa 2 booda biyyatti galee awwaalamaaru gaafan argu hundumtii kan keenya biyya ormaa keessa gaafa jirru kana of hin beeknu lakka nu hariyyuu kanuma eeggataaraadha kan jedhutu sammuu keenya dhufu. Nu hariyyuu har'a gaafa fayyaa qabnu gaafa utaallee waan babbanne miidiyaa kanarratti burraaqnu akka duuti jiru hin daganna jechuudha. Wanti immoo warra aariidhaan yookiin namni tokko jaalalaan isin miidhee jennaan of miidhuudhaaf yaa qalbii keessan keessa jiru jiraadhaa nama jiraatutu waa hunda arguu danda'a aariidhaan of hin miidhina. Wanti kamuyyuu hin darba yaa shamarran kan keenya qalbiin keessan akka xiqqoo ta'e nan beeka aariidhaan waan hin taane keessa galtanii of hin miidhina. Yoo hammamuu ta'e obsa qabaadhaa. Yoo obsa qabaattan waan barbaaddan kaayyoo keessan gahuu dandeessani maatii keessanillee gargaaruu dandeessani. Intalli koo bakka guddaa naa geesse jettee eeggataattu har'a du'aa dhaqeef jechuudha. Harmeen illee abdii sirra kaa'attee mucaan koo kun bakka guddaa naa geesse hojjetattee anallee na gargaartee rakkina keessaallee anallee na baafte jettee eeggattu
yoo isin amma sababa namni tokko isin miidheef aarii tokko keessa galtanii of miitan hammam akka miidhamanu jarrillee of qofan miitan maatii keessaniif jiraattu biyyaaf jiraattu waan ta'eef jiraachuun isiniif dirqama rabbi namallee isin jiraachisu aariidhaan waan hin taane sababa jaalalaatiin haa ta'u sababa maaliiti birriillee namni fudhatee si haa kayyan birriin situ hojjetee fida malee birriin sin fidu aariidhaan of hin ajjeesin of hin miidhin gaafa fayyaa qabdu kan immoo birrii qabdu irraa saddaqadhu rakkataa yaadadhu gaafati akkana bakka sadi hidhamteetti warra har'a ati gaafa fayyaa qabdu gargaartu kanatu si gargaaruu danda'u du'aa isii kadhachuu danda'u jaratu si bira dhaabbata malee wanti fudhattee dheetu hin jiru bilbila kan keessa ta'uu jaalallee keessa ta'uu birrii kan keessa fudhattee qabrii seenuu hin dandeessu gaafa har'a fayyaa qabdu rakkataa gargaarii nama humna hin qabne waan gaarii dalagan fayyaan qabeettee waan barbaadde keessan galin ati shaamaan namaaf baqxeetiyyuu ofiisiitii cobaa teessi jechuudha sababa kanaaf wanti yeroo baay'ee irra deddeebiisin gorsu yaa shamarran keenya warri biyya arabaa jirtan obsaa keessaa baatu aariidhaan waan hin taane keessan galinaa maatii keessaniif jiraattu biyyaaf jiraattu waa meeqa isin bakka guddaa ga'uu dandeessu abshiraa isinii wanti hin jedhuuf fanaafan obsuun dirqama jechuudha isin irratti amma wanti kun qoratamaa jira intala kana nama tajjeese haa ta'u isiitu aariidhaan of ajjeefte haa ta'u gaafa wanti qorannoon kun irra gahe immoo isiniif beeskifna jechuudha biyya ormaa keessatti namni nama ajjeesa jedhee yaadu aariidhumaan iyyuu namni asii kunoo mucaan tokko as fooqii torbaffaa immoo 10ffaarra deengadda intala bareedduu waggaa 20 reef kan isiin fooqii 9ffaarraa lafatti of gadhiiftee du'aasiidhuma lafaa fuudhame jechuudha yeroo kana namni aariidhaan waan hin taane keessa of galchaa jira hin aarinaa jechuudhumaafan aarsanii waan hin taane keessan galina hin darba wanta riinu wanti hin darbine hin jiru yaa shamarran keenya dhaggeeffadhaa amma duutanii bakka sadii hidhamtanii maatiitti galtan bu'aan isin argattan hin jirtu of miitanii aarii keessan obsuu bara isaa namni lubbuu ofii balleesse akka jannatan galle himamee jira waan ta'eef lubbuu keessan irratti hin murteessinaa yoo hammam aartan jechuu kooti rabbiin isin eegu baay'ee tokko garaa nama nyaattu sababa kanaaf gorsuma xiqqoollee taatu isiniif kennuu barbaada waan ta'eef warri nu hordoftan waliif daddabarsaa viidiyoo kanallee akka hundi shamarranii dhaggeeffattu godha obsa qabaadhaa isiniin jechuun barbaada yoo obsitan bakka guddaa gahuu dandeessu jarjartanii waan hin taane keessan galinaa birriis yoo ta'e itti bahuu dandeessu waa hundaayyuu akkasin isiniin jedhaa galatoomaa isinittiin dheeressu ulfaadhaa